Addi bilisummaa Oromoo baatii sadaasaaf muddee keessa naannolee Oromiyaa adda addaa keessatti lola riphxee loltummaa gaggeesseen loltoota mootummaa hedduu ajjeesuusaa beeksisee jira. Uummanni bilisummaa gonfachuuf gaaffinni dhiyeesse hanga deebii argatutti qabsoon hidhannoo itti fufaa jedhu dubbi himaan adda bilisummaa Oromoo Boboruu Barraaqaa. Lola gaggeessan jedhame kana eessatti akka ta'e tuujubeef ibsaniiru. Tarkaanfii waraanaaf fudhachaa jirru kun bakka baay'eedha. Kana keessaa hanga tokko maqaa dha'uudhaaf muddee 9/2012tti Wallagga Onna Diqqaa Saasiggaatti akkasuma basaasota sirna wayyaanee olaanoo sadirratti tarkaanfii maayyii fudhanneerra. Tarkaanfii kanaanis ergamtoota yookiin basaasota hojii uummata hiraarsuutiif bobba'an kan akka Pheexroos Naggaa, Eliyaas Taklaayii fi Bayyanee namoota jedhaman faatu tarkaanfii kana keessatti rukutamanii akkasumas gara Shawaa Kaabaa kana keessatti Ona Angololaa fi Xarraa bakka jedhamutti ganda dhaloota bakka lafa Shawaa Abbaa Shanee jedhamutti jechuudha. Muddee 5/2012 galgala sa'aatii 11 walakkaatti haxxee hidhuudhaan waraana wayyaanee 8 ajjeefnee poolisoota sirnichaa 2 battalumatti akkasuma ajjeesuudhaan 6 ammoo akka madaa'an taasifamaniiru. Poolisoota tarkaanfii kana keessatti rukutaman keessaa ajajaa dhibbaa Salamoon Ayyalaa fi ajajaa 10 Siyyum Hayilee kan jedhaman faatu argamu. Jarri kun egaa warra uummata hiraarsuuf bobba'e jechuudha. Haala kanaan waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii irratti fudhate jechuudha. 28/2012 Harargee Ona Mi'eessoo bakka Maccaa jedhamutti akkasuma tarkaanfii humna diinaa irratti fudhanneen qondaalota waraanaa 2 ajjeefneerra. Maqaan isaanii ammaaf ifa ta'uu baatullee muddee 1/2012tti akkasuma Harariin bakka Jagool jedhamutti bakka beekamaadha. Ajajoota humna poolisaa sirna wayyaanee naannicha keessa socho'an Komaandar Hasan Nuuraa kan jedhamu dabalatee rukutamaniiru jechuudha. 27/2012 Kaaba Shawaa Ona Yaayyaa Gullallee ganda Soorii Gibbii jedhamutti illee akkasuma tarkaanfii waraanaa fudhatameera. Tarkaanfii kanaanis ergamtoota mootummaa kan akka Asmaraa Baqqalaa fi Buttaa Nagaash kan jedhaman faatu rukutamanii. Egaa haaluma wal fakkaatuun godina Shawaa Kaabaa Ona Qimbibiit ganda Fonqololee jedhamu bakka addaa Gumee jedhamee beekamutti tarkaanfii 24/2012 fudhatameen ajajaa 50 qorataa yakkaa Seeyfuu Mokonnin jedhamu dabalatee poolisoota 5 battalumatti ajjeesuun kanneen 3 ta'an ammoo madeessuun keenya mirkanaa'aadha jechuudha. Obbo Booruu amma akka sinnaa himtanitti waraanni kun geggeeffamaa akka jiru naannolee Oromiyaa adda addaa keessatti. Addi bilisummaa Oromoo immoo waraana adda addatti yookaan kallattiin geggeessamu labsee waraanatti hin jiru. Tarsiimoon waraana keessanii kan attamiiti lakkoofsi waraana keessanii meeqa? Gaaffiin kun yeroo baay'ee deddeebi'ee ka'a. Baay'ina waraana keenyaa mana kumootaan herregnee ibsuu dandeenya. Garuu hagas jennee lakkoofsa qabatamaa lafa kaa'uun barbaachisaa nutti hin fakkaatu. Haa ta'u hojiin waraanaa geggeessaa jirru konvenshinal woor yookiin lola wal dura dhaabbatanii mootummaan wal lolan utuu hin taane akkuma beekamu dhaabni keenya dhaaba riphee lolaati. Qabsoo riphee lolaatiin waraanaa fi basaasota wayyaanee akkasumas qondaalota mootummaa gaadanii rukutuudha irra guddaatti kan irratti bobba'amee jiramu. Kun magaalaaf baadiyyaa hunda keessatti. Kanaafuu akka itti tarkaanfii kana fudhachaa jirru ifaan ifatti wal dura dhaabbachuudhaan utuu hin taane ammatti qabsoo riphee loltummaatiin jechuudha. Diinonni magaalaas haa ta'u baadiyyaa keessatti uummata hiraarsan akka nagaan bahuu hin dandeenye bakka adda addaatti barnoota kennaafii jirra jechuudha. Kunis baha Oromiyaa, kaabaa fi giddugaleessa Oromiyaa akkasumas dhiha Oromiyaa fi kibba Oromiyaatti illee sochiin waraana keenyaa yeroo irraa gara yerootti babal'achaa deemaa jira. Akkuma silanaa ibsitan egaa godina Shawaa Kaabaa Aanaa Angololaa ganda Abbaa Shanee keessatti loltoota mootummaa 16 kanneen ta'an kaan madeessee kaan immoo ajjeesuu isaati kan isin naaf ibsitanii akkasumas ibsa isin baastan irratti kan inni tuqamee jiru. Waraana mootummaa wajjin attamiin walitti ba'e waraanni bilisummaa Oromoo? Kuni bakkootatti waraanni yookiin poolisoonni mootummaa lakkoofsa amma eerame kanaan bobba'anii tarkaanfii fudhataa jiranitti haxxee hidhuudhaan jechuun itti marsuudhaan bakka isaan haala isaan quba hin qabne keessatti marfata keessa galfachuudhaan tarkaanfii fudhatameera jechuudha. Akkas jechuun ammayyuu taanaan qabsoodhuma riphee loltummaatiin bakki tarkaanfiin kun fudhatame immoo akka itti namoonni sun hojii uummata hiraarsuu irratti bobba'anii jiran keessatti akka ifaan ifatti of ittisuu hin dandeenyetti marfata keessa galfamaniiti tarkaanfiin kun kan irratti fudhatame. Asirratti mee obbo Booruu gama mootummaan yeroo baay'ee kan inni dubbataa ture ibsas baasaa ture addi bilisummaa Oromoo dhaaba shororkeessummaa geggeessuudha
yookaanis uummata gidduutti shororkaa uumuudhaan beekamaa jedhee yeroo hedduu himannaa dhiyeessee jira. Tooftaan yeroo ammaa isinitti gargaaramaa jirtan kun gandeen keessa waraanni deemuudhaan iddoo adda addaa dhaquudhaan haleellaa geggeessisuudhaan loltoota mootummaaf namoota uummatarra miidhaa ittiin ga'an jedhan ajjeesuu irratti bobba'aa jiraati. Isa mootummaan dhaabii adda bilisummaa Oromoo shororkeessaadha jedhu kana hin dhugoomsuufi. Kun gaaffii baay'ee gaariidha. Mootummaan wayyaanee ofiisaatiif iyyuu dur gaafa qabsoo riphee lolaa geggeessaa ture. Qaamota adda addaatiin warra alaatiinis mootummaa biyya keessaatiinis akka shororkeessummaatti wombadee jedhamee ibsamaa ture. Nutis dhaabni keenyas yeroo sana warruma qabsoo sana waliin geggeessaa turre waan ta'eef wal beekna jechuudha. Dargiin wombadee jedheeti qabsaa'ota riphee lolaa maqaa balleessuuf uummata biratti jibbamsiisuuf hojjechaa ture, lallabaa ture jechuudha. Mootummaan wayyaanee sarara bakka dargii sana bu'ee faashina barri fide kanatti fayyadamuudhaan shororkeessaadha jechuudhaan hojiin shororkeessaa maal akka ta'e beekamaadha. Addunyaan ulaagaa lafa kaa'e qaba. Qaamni tokko shororkeessaadha immoo shororkeessaa miti jechuudhaaf. Mootummaa wayyaanee biratti garuu ulaagaan sun hin hojjetu. Kan mootummacha mormu hundinuuyyuu shororkeessaadha jechuudha. Namni qabsoo karaa nagaatiin bahee mootummacha irratti hiriira bahullee shororkeessaa jedhamee dhahamaa jira jechuudha. Humna akka dhaaba keenya immoo hidhannoodhaan mootummacha dura dhaabbatee qaama mootummichaa yeroo rukututti mootummachi shororkeessaa jedhee himachuurraa duubatti hin deebi'u. Haa ta'uuti nuti shororkeessummaa irratti imaammata qabatamaa ta'e ifaa ta'e yeroo adda addaatti hawaasa addunyaaf beeksisaa baane qabna. Kaayyoon keenya mootummaa abbaa irree kana rukutuudha. Xiyyaafannaan qabsoo keenyaas humna waraanaati jechuudha. Mooraa waraana mootummaati. Hidhattoota mootummaati. Akkasumas warra mootummaa ta'ee huccuu siivilii uffatee uummata keessa deemuun uummata hiraarsu. Jara kana irratti tarkaanfii fudhanna. Kanarraa kan hafe yeroo kamiyyuu uummata siivilii irratti tarkaanfii fudhanne tokkollee hin qabnu, hin fudhannuufi kaayyoon keenya guddaan iyyuu uummanni siiviliin gadi qabaa fi hiraarsa mootummaa abbaa irree kana jala akka bahudha. Kanaafuu sochiin nuti akka adda bilisummaa Oromootti geggeessinuu fi gochaan shororkeessitummaa gonkumaa walitti hin dhufu. Shororkeessitoota illee warra jabaatti balaaleffatanii fi ilaalcha farra shororkeessummaa jabaa qaban keessaa dhaabni keenya dhaaba tokko yeroo adda addaatti gocha shororkeessummaa sadarkaa addunyaattis haa ta'u naannoo keenyatti fudhatamu balaaleffachuudhaan ibsa baasaa turre. Kanaafuu himanni mootummaa wayyaanee nurratti dhiyeessu gonkumaa fudhataman qabu. Lolli kun egaa lola rasaasaan geggeeffamuudha dhukaas irratti banameedha naan jettaniittu gama keessaniin waraana bilisummaa Oromoo irra miidhaan ga'ee jira. Gama keenyaan waraanni tokko yeroo geggeeffamu guutummaan guutuutti nuti madoofnu nuti qaama koomee achiillee qabna jennee warra of dhaabnu miti. Tarkaanfii waraanaa keessatti wareegamni kafalamuun numa jira, wareegamni lubbuu baasuun ni jira, madaahuun ni jiraata. Kanaafuu tarkaanfiilee fudhannu kana keessatti gama keenyaanis amma tokko kan mootummaa kanaan gonkumaa bifa walirraa fagoo ta'een dabree miidhaan tokko nurra gahuu ni danda'a jechuudha. Kana keessattis kan ga'e ni jira. Haa ta'uuti kan mootummaati irra guddaa maaliif nuti riphee lolaadha. Dhokannee ripneeti mootummaa of dagatee uummata hiraarsaa jiru sana rukunna malee ifaan ifatti baanee lola geggeessinuuni miti waan ta'eef lakkoofsi miidhamtoota yookiin victims gama keenyaan baay'ee xiqqaadha. Ibsa yeroo darbee qaama ce'umsaa adda bilisummaa Oromoo fi shanee gumii adda bilisummaa Oromoo waliin ta'uudhaan baasan keessatti qabsoo hidhannoo ilaalchisee ejjennoon keessan maali? Qabsoon hidhannoo qabsoo jabaatee itti fufuu qabudha. Uummanni hireen biraa dhorkatame, uummanni hiree karaa nagaatiin mirga isaa kabachiifachuu fi bilisummaa isaa deeffachuu hin dandeenye tokko hidhatee mootummaa isa rakkisaa jiru kanaan loluu malee furmaata homaatu hin qabu jechuudha. Nuti jalqaba nagaadhaaf balballi keenya kan banaa ture. Haa ta'uutii karaa nagaatiin mootummaan sun nuun haasa'ee rakkoo uummata keenyaa furuuf qophiin agarsiifne. Kanaafuu qabsoon keenya bara jaarame irraa qabeeyyuu karaa hidhannootiinis of jabeessanii mootummaa rukutaa lolaa waliin haasa'uudha yoo karaa nagaatiin nutti dhufe jechuudha. Kanaafuu qabsoon hidhannoo yoomuyyuu kan bakka adda addaa qabu miti. Imaammata adda bilisummaa Oromoo keessatti hanga mootummaan sun sababaa qawwee nu kaasise sana hambisee karaa nagaatti amanee gaaffiin keenya bifa nagaya qabuun furmaata argatutti qabsoon hidhannoo yoomumaayyuu waan dhaabbachuu danda'u miti jechuudha. Kunis qabsoo hidhannoo yeroo jedhamu haala arra jirru kana keessatti gochaa biraatiin wal qabsiifamee ilaalamuu danda'a. Wanti jabeessinee dubbachuu barbaannu garuu akkuma reefuu tuqe qaama waraanaa mootummaa irratti xiyyeeffata. Uummata siivilii irraa fagoodha. Uummata siivilii tiksina malee uummata siivilii tuquudhaaf akeeka homaatu lafaa hin qabnu. Kanaafuu akka araara keenya boodanaa kanattis kun waanuma gadi jabeeffamee irratti walii galamee gara fuulduraattis tarsiimoo kanaan deemnu jechuudha. Obbo Booruu Barraaqaa dubbii himaa adda bilisummaa Oromoo ibsanuu kennitaniif hedduu galatoomaa. Isinis hedduu galatoomaa.